WhatsApp irra galee yeroo nuti fayyadamnu namni online irra jiraachuu keenya akka hin barre akkamitti ofirraa cufuu dandeenya tarii warri na gaafatan jechuudha amma isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha. WhatsApp keessa galee jechuudha WhatsApp keessa yeroo galee jechuudha tokko sadeen gubbaraa kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha egaa gadi qabne booda setting isheetti kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akka ittiin dhufee booda mallattoo profile keenya jala account isheetti kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Kaza privacy isheetti kana irratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akka tiroo loofne Risirg ishee tukana irratti jechuudha iddoo kana irratti jechuudha iddoo irra oofaa jiru kana irratti jechuudha yeroo tokkoof qolfii ishii qabdu kana jechuudha ofirraa cufuu qabna jechuudha qolfii kana jechuudha egaa akkatti ofirraa cufne booda jechuudha namni kamiyyuu yeroo nuti online irra teenyu WhatsApp karaa WhatsAppitiin jechuudha eenyumayyuu baruu hin danda'u jechuudha yoo riikardiin irratti ergelle yoo message irratti ergelle jechuudha raayitii tokko qofatti agarsiisa jechuudha yoo akka nuti gallee ilaalle ciruma isatti hin agarsiisu jechuudha karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessan jechuudha warri na gaafatan gaafii birallee nagaafachuu dandeessan jechuudha karaa TikTokiin follow gochuu hin dagatinaa jechuudha barumsa dabalataa barumsa adda addaa YouTube channel koo irratti maxxansee jira waan ta'eef jechuudha achi jala galtanii irraa barachuu dandeessan jechuudha mallattoo TikTok profile koo gadi qabdanii mallattoo YouTube jira jechuudha achumaan galtanii subscribe gochuu hin dagatinaa galatooma.